kan gaafii tokko harmee keenya tokko miseensi poolisii wayii sarbiisa mirga namummaa irratti raawwataa ture. Isa kana harmee keenya tokko boqqolloo atte jedhee waan seerriin ajajatu mana murtiitti hin dhiyeessin aangoo isaatiin gochaa ture. Sanaaf seera jala akka dhiyaatu iyyata dhiyeeffachaa ture karaa miidiyaa hawaasaatiin. Amma yeroo dhageenyu to'atameera waan jedhu bilbila abbaa alangaatti na erganii dhugaadha. Dhugaadha. Amma to'annoo waajjira poolisii aanaa dalloo mannaa jala jira. Ayyee. Yeroo itti qindaa'ee galmeen yeroo gabaabaa keessatti irraa itti banamee falaadha. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Nuti poolisiin Oromiyaa wabii uummataati, wabii nageenyaatti beeknaa. Namni tokko yakka yoo hojjate akkuma isin beektanii yakka sanaaf mana murtiitti dhiyaatee waan seerri itti murteessuun adabama malee wanta akkasii waan godhamu miti. Maqaa poolisootaas. Maal jettee? Dubbadhu waan uumamee jiru dubbadhu sodaatiniiti. Bilbila isin irraa fuudhanii moo isin irraa fuudhan? Bilbila isin irraa fuudhanii tiktookii. Tiktookii isin irraa fuudhanii? Maqaa isaa gaafadhu. Maqaan isaa eenyuuni? Bulchiinsi gandaa eenyuuni maqaan isaa dubbadhat? Ammatti bilbilchiifna. Kan isin qabe Maamad Saaliidha? Bulchiinsa gandaati? Neetworkii. Bulchiinsa gandaati kan isin qabe? Bulchiinsaaf nagaa. Maamad Saaliidha? Maamad Saaliidha? Maamad Saaliidha? Qonnaa qunnamsiisu. Oyyaaka Maamad Saaliidha? Maamad Saalii fi Abdee. Seef godhaa warra waraabatan. Itti nu kennuu dandeessaa bilbila? Bilbilaan haasofsiifna bilbila isaanii irraa fuudhinaa. Isinis qabaniiru? Isin qabanii jiru? Alex Mer. Bilbila ilaamee bilbila naa ergi bilbila irraa fuudhiiti. Kan gurbaa moo? Lakki kan jaraasan qonnaa qunnamsiisu isaanii hin haasofsiifna. Laa tokkoffaa mube tartiibaan haasofnee akka isaan gadhiisan ogoon amansiisuu yaalla. Ana amansiisuu wayyaashee waan akkana hin amansiifnaanii bilbila irraa fuudhee nuuf haa kennu. Hin amansiifnaanii. Ilaaf ilaameedhaanii kan wanta akkana. Nan amansiisaaniin bilbila qofaa wal na qunnamsiise. Harkaa fuudhina ergi. Achuma irratti arganii qabanii laata? Irraa fuudhi wal na qunnamsiisatti qo'eeti. Wanta akkanaa kun ilaaf ilaameedhaanii kan ishee dubbiidha. Itti nuu kennuu dandeessaa? Mucayyoo to'atanii taranii? Numaraa to'atanii ba. Amma to'annoo jala ture? To'annoo jala jikkoo jumban hedduu luqqaree isinii dawwale malee to'annoo jala jirraa ba. Amma qabamtanii tochuudha hundi keessaniyyuu? Bakka qabamneeru. Okay, isin bira jirure? Nu biran jiranii qabamnee nu deemu jiran dura waajjira poolisii. Hundi nama meeqa isin? Nu nama furmoo nama shan. Isinis ilmaanii wajjin deemaa jirtu jechuudha? Waliin deemu jira. Okay, rakkoon maali? Maal ijoollitti limin maal dalaydanii warra gandaa beeksisuun qabdanii nu jedhanii nuyi dha. Deeggarsa moo? Deeggarsa kanayyuu wanni mucaa amma hidhame sanillee akkamitti ijoollitti limin waan kana gootanii nu jedha. Mucaa isa hidhame poolisichi maa isan hidhame moo? Gandatti beeksisuu qabdu turtanii jedhanii? Akkasuma jedha. Okay, dogoggora keenya. Lakki koo akka namitti akka gootu? Warra gandaa bilbila erguu dandeessu? Amma silkii nurraa fudhattee bara silkii ittiin dalagaa jirru nurraa fudhattee silkii biraa kan harkaa qabuun isinii dawwalu jira. Bilbila nu erguu dandeessu waatsaappiidhaan bilbila jaraa kan gandaatii fi kan nageenya. Kanuma namicha isaan isin qabee deemu. Kan nama isin qabee? Kan namichoo nu qabee isinii ergaare. Dafinaa ergi rakkoon qabu nagaadhuma taasofna. Abshir. Ani tanaa saashi mube. Ajesse? Ela mube dhimmicha akkam ta'e beektu laa dhimmicha isinitti himaa.
Ani sharri sakkanaa kana hin beektan osin mubaarak. Warri gandaa kuni ilaa seerri Finfinneetti inni Finfinnee badaan jabaatu gadi bu'a godinatti aanaatti gandatti seerri inni gandaa aalam addunyaarra hin jiru bro. Hojii milishaa nama guutu aalam addunyaarra hin jiru. Badaa cima seerri gara gaditti sigalee waa hunda humnaa ol godhu waan ta'eef kanaaf adabaan haasaa'amoonni akkana inni amansiifama rakkoo isaaniitiyyuu itti himama akkana waan ta'eef rakkannaan akkana godhaa. Otoo dhaggeeffadhu abdi waraabnee kaaniin utuu nutti himin maaltu gaaraa gadi gurbaan qabame akka inni hidhaa gootanidha. Maan jenna nageenyi. Sitti maa waanan jedhee kan waan biraan jedheen. Dheeraa alamarra hin jirretu ta'a achitti hin jedhe bar. Kanaaf kanammoo isin hin beektan nuti dawwala. Mubee amma dubbiin maali beekta amma dubbiin akkuma amma abdiin jedhe sani. Anillee amma feesbuukaan viidiyoon hojjanne beekta dubbiin feesbuukaan an hojjannaan gizee masan argan jarri. An koottaa jedhee laayibii. Amma arganiitumaan dhufan ijoolletti. Dhufanii ijoollee fuudhanii deeman. Amma walumaa galatti falli maali beekta? Namoota kana maqaa isaanii maqaa sirriitti amma yookaan amma isaan jedhan san namni viidiyoo waraabu yoo jiraate rakkoon qabu. Ijoolleen gadhiifamanii ijoolleen kun yakka hin dalagne haadhateen irra dhaabbatanii hawaasaatu waamee haadhateen nanuu fidaa jedhee malee isaan waan balleessine kun ammoo yakka ta'uu hin danda'u. Rakkoon takka hin jiru dubbii mucattii kana haadhateen na tanaa intarnaashinaaliidha amma haga 4 kiiloo dirasiititti waan mootummaan amma beekedha. Uma takka hin taatu ijoolleen. Wanni guddaan amma nuti namoota kan akkamitti beeynaa fi maqaa namootaa san viidiyoo ammatti waraabde san maqaan isaanii nama sirrii fi bulchiinsi kuni naannoon itti jarri qabamte kuni sirriitti adda baafachuu qabna kanarratti dalaguu qabna abdii. Elaamee Dhugaa dubbachuu yoo ta'e. akkanan jedhaa tokko dhiifamaa wajjin abdi. Ustaaz Saad. Alo hin dhagaa. Mee bilbila bulchiinsa gandaafaa fudhaati nageenyafaa fudhaati naannoo sana. Isinoo bilbiltuu. Yaalume Yaala qoyaa yaalanu. Namni ganda yoo nama la bilbila achi qabu yoo arganne mee yaalu. tole kana la. Mubee. Jira. Isaan immoo gastii koratu kottaa dubbisaanii tiktookii irratti jechuudha. Nama 12,000 teenyee gargaarsarra jira. 300 ol gargaarreerra. Yalla guys. Thank you for gift. Mubee Wayyee. hunda dura galatoomaa namoonni harmee kana nuuf Amma kaa namoonni isin dhufan deemachi. Eshi. Ayyee tullu dubbadhu. karaa fuula FB koollee ishee iyyaaffannoodhaaf posti godheen ture harmee keenya kana otuma asirraan bu'iin birrii 20,000 amma galcha. Tullu qaalii. Birrii 20,000. Kana kuno. Share. Mubee Sheerii nama to'adha gammadeen jira. Dhugaa. Oo. mucaan tokko amma birrii 2,000 galchee jira. Akkuma kana immoo birrii 10,000 maqaasaa naan barreessine birrii 10,000 dabarsee jira. Kiyyaa jedha maqaan kiyyaa qarshii 10,000. Akkuma kana immoo namni biraan immoo qarshii 2,000 dabarsee jira. Akkuma kana namni tokko qarshii 1,000 dabarsee jira. Waaqumaa Girmaa kan jedhamu. Galatoomaa jedhani. Mubee akkaawuntii himaa yeroo tokko akkaawuntiin himaa Abu Musaabiin bira jira sheessaa Abu Musaabiin bira jiru. Akkaawuntii mi namni akkaawuntii jedhu argee akkaawuntii himaa yeroo tokko abdii geetaachoo gadi bu'ee mukeesseera abdii as deebii akkaawuntii abdii as deebii hin dhageessa sagalee keenya hin dhageessa as deebii dafee. Alex sirkeera hin jiru Alex hin bu'e Alex. Hora account sentaniisi. Akkaawuntii takkaa isinitti himaan dhaggeeffadha. Account erga. Isinitti himaa dhaggeeffadha. Akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa Said Aliyyi kan jedhamu irratti galchitu Ustaaz Said Aliyyi 1,000 46 31 Maleen ta'uam. 46 84 9 irra deebiin isinitti himaa akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa 1,000 46 31 46 84 9 komentii irratti hin barreessinaan adaba gadi ta'ee fi waan humna keessanii kana irratti galchuu dandeessu. Akkaawuntii qabattan jedhee yaada isinitti meeyatis namaa isinitti meeraa galatoomu ammallee waan dandeessan kana keessaa nafina kana keessaa ofin hambisina dhugaa rabbii
bakka guddaa ga'uun isaanii waan hin oolleef jireenyi isaanii kun jijjiiramuu waan hin oolleef jireenya isaanii jijjiiruu keessatti qooda fudhadha. Hundi keessan warra jala jirtan jechuudha. Akka kaleessa Al tokko beelayta isti akkaawuntii naa deebiin al tokko. Okay, attis nama irra deebi. Dhaggeeffadhaa sirriitti akkaawuntii qabadhaa warri gargaaruu ni barbaadanii. Akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa 1146 Said Aliyyi irratti galchitu warri galchitan mubeedhaafisi nudhaafisi nagahee isaa erguu dandeessu akkuma kana koomentii irrattis immoo warri galchitan birrii hamma kana galcheera jettanii dubbachuu dandeessu. Galatoomaa warri armee keenyaaf birmachaa jirtanii. Thank you. Galatooma ulfaadha waan gootan jarana miliyeenatti jechuu qabna miliyeena tokko. Tokko ijoollee al tokko Mubaaraki Teslaa yookaan dakkaadha tiiktookiin isaa jala jira maqaa tokkummaatiin 5,000 galcheera jedhaa jira jalaati. Agalatoomu Tesla galatoomi as jala jira maqaa keetiin galcheera naa jedhaa jira naa galatoomfadhaa jechuu barbaada. Hundi keessan jechuudha. Dirqama kana baadhaa. Dirqama kana hundi keessanuu baadhaa. Dirqama kun akka fedhiittiin ilaalina. Akka dirqamaatti of ilaalaa jechuudha. Akka dirqamaatti of irratti fudhadhaati ilaalaa. Hundi keessanuu ishee gochuun dagatinaa namni dubbachuu jedhee dubbatu galchuu itti fufaa. Amma asirratti anis waan jechuu barbaada. Mubee galcheera kun qarshii 20,000. Galatoomi tullu. Ulfaadha hawaasni keenya. Namni waan harkaa qabu darbate luuyinan jedhamu jedhan. Hin tuffatina. Nama 10,000 as jira. Warri niyyattan haadhatee saniif niyyattan. Obboleettii keessan yaadattanii haadhatee haadha warraatee ilaaltee ilmootee ilaaltee isii bira dhaabbatte malee sirraa hafteetii miti. Kanaafuu dhiirummaa jechuun nama har'a haadha tana bira dhaabbate. Namni waan harkaa qabu godhe. Birrii takka kaasee akka birrii 100,000 akka rabbi si kennetti kenni jechuudha. Kanaaf jecha har'a yoo diqqaate miliyeena tokko seenuu qabna. Hundi keessanuu mee waan qabdan darbadhaa. Waan qaban darbachuun luinummaa miti Oromoon bar akkasitti beekamna jedhan. Yo kuma shan kama kuma shan